Tajaajilli immigireeshinii fi lammummaa tajaajila paaspoortii dhiyeenya kana labsameef jijjiiramni gatii akka hin jirre beeksisee jira. Dhimma paaspoortii ilaalchisee gaaffii baay'een keessan gaafachaa turtaniif deebiin kunooti. Paaspoortiin haaraan kun biyya keessatti waan oomishamuuf gatiin isaa gadi bu'uu qaba yaadni jedhu dhiyaachaa ture. Tajaajilli immigireeshinii fi lammummaa gama isaatiin paaspoortiin kun biyya keessatti kan oomishamu ta'us meeshaalee ittiin hojjetamu biyya alaatii kan galchu waan ta'eef gatii hir'isuuf sababa akka hin qabne ibsee jira. Tajaajilli immigireeshinii fi lammummaa Itoophiyaa paaspoortii baafachuuf kaffaltii isaa dabaluu dhiyeenya kana ifa taasisuun isaa ni yaadatama. Kanaan dura paaspoortii haaraa baafachuudhaaf birrii 2,000 kan kaffalamu yoo ta'u amma garuu gara birrii 5,000 ol guddachuun ibsamee jira. Kana malees paaspoortii ariifachiisaa argachuudhaan duraan kan birrii 5,000 kaffalamaa ture amma birrii 20,000 yookaas immoo $200 ta'uu beeksisee jira. Akka odeeffannoo tajaajilichaatti yoo ta'e paaspoortii yeroon isaa kan hin dhumne ta'e garuu yoo sirreeffamne kan barbaachisu ta'e tajaajila saffisaatiin birrii 40,500 kaffalchiisa. Haaluma wal fakkaatuun paaspoortii badee bakka buusuudhaaf akkuma sirreeffamaa guyyaa lamatti akkasuma birrii 40,500 kaffalchiisa. Lammiileen Itoophiyaa biyya biraa ta'uudhaan paaspoortii idilee imbaasii biyyattii gaafatan ammoo $200 kaffalu. Guyyaa 15 keessatti saffisaan argachuudhaaf ammoo $350 kan kaffalchiisu ta'uu ibsamee jira.